Yohaannis 11:22. Ammayyuu immoo waanuma ati isa kadhatte Waaqayyo akkasiif kennu ani nan beekaa jette. Yesuus yommus obboleessi kee hin ka'a ittiin jedhe. Maartaan immoo deebiftee guyyaa dhumaatti yeroo warri du'an du'aa ka'anitti akka inni ka'u ani beekaa jette. Yesuus garuu du'aa ka'uun jireenya ana. Namni anatti amanu yoo du'e iyyuu hin jiraata. Utuu jiruu kan anatti amanu hundinuu immoo bara baraan hin du'u. Kana amantaare jedheen. Isheen kana irratti eeyyee gooftaa ati Kiristoos isa gara biyya lafaa dhufuuf jiru ilma Waaqayyoo taatee akka taatee amaneera jetteen. Mata duree kana irratti an dubbadha. Ganama kana fuula monguurinaa. Amma tokko dheengadda haaraa karaarra deema. Suma haaraa deeman guyyaa ayyaanaati. Bakka amma nu caalaa kan gammadu amma warra biyya lafaati. Yoo argitan sababni isaa isaan waan argamu ilaalaniiti. Bakkee kanarra kolfaa sirbaa kan deemu warra alaati. Inni waldaa kee namni gammadu nama muraasa. Haaraa deema karaarra haaraa deema maal taate jennaan qircaan galmaa'ee sangaan qircaatti galmaa'ee du'eedhe. Maal goota reennaan gubataan deema. Maaltu si aarsee birricha isin hin deebisanii jennaan ganaa irratti haasa'ama. Lafa kana irratti wanti si aarsu waan foonii duwwaadha. Waan hafuuraatti gaafa deebitu gammadaa taata yeroo hundumaa. Kanaaf inni sii dhufu isa sii dhufu mata duree kana irratti dubbadhame. Kutaa kana irratti waan isin beektan, waan isin dubbifattan, waan isin tilallabame garuu ergaa guyyaa har'aa macaafaa wangeela Yohaannisan dubbise. Yohaannis kun isa ergamoota keessa buleessa caljedheessa isa jennuudha. Ergaan Yohaannis wangeelota arfan keessaa addadha. Adda kan isa godhu ergaa isaati. Macaafni kakuu haaraan jalqabu gaafa jalqabu kakuu haaraan wangeela irratti jalqaba. Hangafti isaanii dura kan barreeffame Maarqos. Maarqos garuu jalqabarra hin jiru. Jalqabarra kan jiru Maatiyoosidha. Maarqos kan inni jalqabarra galuu dadhabee macaafufti Maarqos kun macaafa seenaa gabaabaa jedhamee beekama. Kallattumaan hidda dhaloota Yesuus Kiristoos irraa kan jalqabee Maatiyoosidha. Luqaasiif Maatiyoosiif Maarqos wal fakkaatudha. Ergaan isaanii wal fakkaatu. Waan Maatiyoos keetti argitan Luqaas keetti hin argitu. Waan Luqaas keetti argitan Maarqos keetti hin argattu. Garuu karra saaqii dhaloota Yesuus Kiristoos irraa kan jalqabee Maatiyoos. Maatiyoos kun jalqabarra kan inni kaa'ame macaafa kana yoo dhattanii ilaaltan waanuma isin argitan tokko isinitti argiseen gara kutaa lallabuu fedhutti darbaa. Yoo dhattanii ilaaltan amma iddoo duwwaa kana jira. Dargaggeessi tokko akka jedhe gaaf tokko macaafa qulqullootu dubbisu iddoo duwwaa kana argeeti. Maal jedhe? Waa'ee iddoon kanaa naan gallee akka afaan teoloojikaalii bakki duwwaan kun bara callisu Waaqayyoo ibsa. Silent time of God. Bara Waaqayyoon dubban. Bara Waaqayyo raajii jalaa callume. Bara raajiin hin dubbatamne bara lubatti naasaam. Barri kun waggaa 430 sana bakka buuti. Yookiin ibsa sanaati. Ce'umsa akka ta'u ilma akka dhalatu ibsaan bara bara akka dhufu Isaayyaas fa'aa dubbataa turan. Raajonni darban kan akka Hisqeel fa'a, kan akka Daawit fa'a, macaafa faarfannaa Daawit waa'ee Yesuus Kiristoos raajeeranis raajii dubbataniiru.
kan inni irratti raawwatame macaaficha waan ta'eef kakuu haaraaf kakuu moofaa wal quunnamsiisa riqicha kakuu haaraaf kakuu moofaa ta'e dhabe Maatiyos kun jalqabarra kaa'ame duuka butummaa isin barsiisaadha miti dhaggeeffadhaame isin fayyada Luqaasiif Maatiyos Maarqos irraa waraabbataniiru waraabbii isheen jedhamu kuni fakkeenyaaf gaafa waan tokko namni inni tokko qabatamaa isaa yoo ijaan arge inni tokko immoo oduu dhagaa isa oduu dhageer isa ijaan arge wayya waa informationii gaafa kennuudhaaf Maarqos hangafa isaanii isa Yesuusitti dhiyoodha isa Yesuusitti dhiyoo kanarraa yaadota tokko tokko waraabbataniiru ilaanni kun teoloojii jira kana wanti isinitti maa jiru akka seensa isaan isinitti maa jiram waan lallabuuf jedhu kan Yohaannis kun walumaa gala ergaansa addadha barri barreeffama isaatii saddadha wangeelli Yohaannis jalqabaa hamma dhumaatti dhiphina Yesuus Kiristoos fannifamuu Yesuus Kiristoos du'uu isaa ba'aa namootaa baachuu isaa harka jallootaatiin dhiphifamuu isaa dubbata harki caalansaa jechuudha kutaan amma dubbise immoo waa'ee safira Yesuus ta'ee waa'ee maatii Yesuus warra ta'anii Maartaan Maariyaam fa'a Alaazaar fa'a dubbata Alaazaar fa'a mandara baay'ee bareeddu tokko kee jiraatu mandar isaan kee jiraatan Bitaaniyaa jedhamti Bitaaniyaa keessa yeroo jiraatan jarri kun jaalala dhugaa qabu Yesuusin hin jaallatu Yesuus mana isaanii naqa wajjin oolu fira antiin baay'ee walitti siqu garuu yeroo Yesuus achi hin jirretti Alaazaar dhukkubaan qabameedha hin dhukkubsate gaafa Alaazaar dhukkubsatu Maartaan Maariyaam fa'a Yesuusiif dhaamsa erganiif gara lafanni jirutti gara iddoonni jirutti dhaamsa ergan dhaamsa gaafa erganiif Alaazaar firri kee innati jaallattu dhukkubsateeraati utuun hin kottu qaqqabadhu jedhanii dhaamsa kana itti himu Yesuusit dhaamsa kan bira ga'ee Yesuusit erga himanii booda Yesuus ergaan kun erga dhagee Alaazaar baay'ee dhukkubsachaa jiru erga beekee hin bubbuleechi tokko Yesuus Alaazaarin hin jaallatedha macaafni qulqulluun hin jaallatedha otuun hin garuu dhanneef otuun dhukkubsachaa jiru otuu dhaqee gaarii ture akka yaada qotte tokko Alaazaar isa jaallata Yesuusis Alaazaarin jaallata fira waa'ee Alaazaar dhukkubsachuu Alaazaar dhagee Yesuus achuma keessa bubbuleedha akkaataan dhufuu isaatii akka namni itti dhaqu miti gaafa turu Yesuus akkaataa dhufaatii isaatii beeka gaafa calluma jedhu Yesuus akkaataatti isii dhufu beeka kadhata kee dhagee gaafa zim jedhu gaaffii kee argee gaafa zim jedhu akkatti dhufu beeka akkatti namni dhufutti dhufu warri mana Alaazaar fatti wal ga'anii mana Maartaa fatti wal ga'anii ta'an haasaa urraan kan hafe waa'een dhukkubsataa isaanii hin galu yoo du'e qofa boo'uufiidha yoo Alaazaar du'e mataa qabatanii iyyuu qofaan namoonni ati naannoo koo jirottee abdattu kan isaan si gargaaran siiboof si iyyuu irra darbaa miti irra darbu bada yoo siiboo'ee yoo si hin iyyeen alatti namni naannoo keetii hundee gaaffii keetii kun danda'u miillattiin dhufu beeka Yesuus miillattiin gara mana Alaazaar fadhaqu waan beekuuf achitu ture dhagee taa'e dhagee si jalaa callumeedha dhagee si jalaadidha baga dide akkatti dhufu beeka gaaffiin kee akkatti deebuu beeka hidhaan kee akkatti citu beeka akkatti itti nama taatu beeka narra turee du'uufan jedhattee kanatti miti hamma wanta ati qabdu sirkaa badduu bootti turuu danda'a miillattiin dhufu beeka garuu na dhagaan jiru jechuudha sabin mina masimbira jiru Yesuus akkatti si dhufu beeka jedhanii sagalee kee fooyyessaa kanaaf calluma jedhee jedhanii hin tureedha achumatu ture guyyaan sadii darbe guyyaan afur darbe hamma nachi taa'u dhukkubni Alaazaar itti cimee Alaazaar du'e
dhukkubni isaatti cimee du'e. Gaafa Alaazaar du'u namoonni Yesuusin otuu eeganii dadhabanii awwaalan. Lafti Alaazaar jiru dhufuu Yesuus fuuldura awwaala keessa. Awwaala keessatti dhaqanii gatan. Isayyuu dhagaatu irra jireedha. Dhagaa gaafa irra galagalchan matumaa kun hiikan qabu sichi ka'uu hin danda'u jechuudha. Akka aadaa Israa'elitti awwaalchatti dhagaan deebinaan isa dhumaati. Yihuudoonni gaafa namni du'u hamma guyyaa sadiitti eegu. Hamma guyyaa sadiitti eegu hin kaadhanii waan hin yaadaniif. Sadii darbee inni arfaffaa ta'ennaan garuu dhimbi sun dhagaa barbaachisa hin ka'u waan ta'eef. Guyyaan sadaffaan darbinaan hin ka'uudhanii aman. Ka'uu Yesuus irraan du'ee du'aa ka'uu Yesuusitti waan aman akkuma aadaa isaaniitti akkasuma. Akkeetti waan aman. Eeganii dadhabanii dhagaa irra ka'an. Guyyoonni erga darbanii booda Alaazaar du'ee awwaalamee gaafa guyyaa afuraffaa Yesuus bartoota isaatiin akkeedha. Kottaa mana Maartaa fa'aa deemnaa. Gara mandara Bitaaniyaatti ceena gaafa jedhuun Toomaas sodaataan akkeedha dhaqeeti. Namoonni biyya sana yeroo darbe achi keessa baanaan dhagaa nutti guuran. Dhagaadhaan nu rukutan. Ammas akka nuyi duunu barbaadde akkamitti dhannaa jedhe. Yesuus akkeedhan tokko saayitiin guyyaa 24 qaba. Namni halkan deemu gufataa. Guyyaa kan deemu garuu hin gufatu. Halkan deemnatu hin taane guyyaa waan deemnuuf kaayitta deemna. Toomaas akkeedhe. Dhagaartu jiran. Akkas jedhe. Wanti inni jedhee bakka erga kaane dhannee maduunaa kottaa. Ilaa kun jecha nama tokko tokkooti. Dhaqee malaaleen du'a. Achuma ga'een du'a. Dhannee maduunaa. Bakka isa yoo dubbistan. Dhannee duuna jedhe. Otuun hojiin hojjetin otuu lafa hojii isaatiin ga'een dhaqeen du'a namni yeroo baay'eedha. Bakka galtaa biyya galtaa bakka waan bareedee dhaqee man du'a nama jedhu meeqa jira waldaa keessa. Biyya kana aboo barbaadda yoo hundu'ees dhaqee man du'a. Hojjedhee man du'a jedhu. Namoota baay'een namoota akka Toomaastu kadhatee fiilata namoota akkasiitiif. Phaawulos akkeedha harka kee namarra kaa'utti na riifatiin jedha. Gaafa tajaajiltoota barsiisu. Namoota harka sirra kaa'ullee murteessaadha. Abbaa bargarka ofirraan keessisina. Harkuma namni sirra kaa'u murteessaadha. Namoota joora jaawwaraan abdii kutattee namni du'a kajeelaa dhufee harka sirra kaa'an torban lama booda ofan ajjeesa kan jedhu suma. Abdii kutataa nama harka ofirraan keessisin. Namoonni uffataa ibiddi wangeelaa harkanarra kaa'ee. So dhugumaan isin jedha baay'een keenya amma hojjechuu dadhabne miti baay'een namaa immoo harka namaatu isaan ajjeese. Harki namni sirra jiru murteessaa. Harka abbaa arga ofirraan keessisiniin jedhe. Laa kun ergaa namaati. Abbaa margite harka ofirraan keessisin. Erga narra kaa'e kadhuun jedhe namni sun akkam. Nama baarsirraa cabeedha. Gurbaa tokkotu goddanyaa keenya. Baay'ee walitti dhumna malee nuu kadhata inni akka abbaa hafuuraati nuu kadhata. Garuu umurii isaatu ture baay'ee fuudhuu dhiise. Maaliif hin fuutuu jedhan namni hundumtuu fuutuu ati fuudhuu qaba tajaajilaan fuudhuu qaba hunduma gorsa tajaajilaaf sila haasaan haasaamu kanuma. Gaafa uffata irra ciccitu immoo abaaramaa jechuuf. Fuudhii jedhe hundumatu. Maalii jedhe deebi'eeti. Waggaan sanaan umurii 30 oli. Maaliif hin fuutu? Hin fuudhu numan sodaadha jedhe. Abbaan isaa gaaf tokko ilmi koo isaan dafaa kana fuusisuun qabaa jedheeti intala wayii haasofsiisee mijeessanii gara magaalaa xiqqoo tokko akka mandara wayiiti achitti mijeessanii wal argisiifna jedhaniiti abbaan geessaa dheetu warra goddanyoota isaa utuu hin beekin fuudhanii sokkan abbaan biraa hafee riyoonni isaa gaafa fuudhanii sokkanii magaalaa sana ga'ee maal hojiin dhufe anarraa innan
barana fuudhuu qabdaatii jedhanitti itti foggora haasaa taasaa deemu. Barana fuudhuu qabdaatii. Barana manuma fuuta. Intala qopheessanii akkeedhuun. Intalli baay'ee bareeddi. Qeensi ishee shukkaasa seena bee fakkaata. Albee. Safuu ejjennaa ishee. Yeroo isheen tokko ishee ejjettu duukaa akkeetu. Garuu filannoo namaati. Dhagee hoo isinitti muufanii anam. Achi gaafa ga'uu dhaqanii ta'an. Mucoo gara gaadaatti achi ol dabarsaniiti. Kadhatan. Inni tokko ol ka'ee kadhata jalqaban. Gurbaaluma manatti hafuuf jedhu kana fuusisuudhumaafiti ol ka'ee kadhata jalqabe. Gaafa kadhatu Waaqayyo irra didaan qabeedha. Jedhetti kadhata jalqaba. Ol jedhee ilaale ofirratti. Kadhatee xumuree kan nu isa barbaanneefi nuun sababii keetti akka fuudhu dhabne. Yoo tu nurraa deemte malee fuudhuu hin dandeenye. Yoo nu isi dura fuune namni si foggora. Dulloomteetta. Fuudhuu qabda jedhanii kanaafuu maaliin godha deennaan ergaan silaa kan keetii jedheen. Gaafan tallachi as baatoo gaadaa keessaa gara isaanitti gaafa baasan dhuftee teessee dubbisanii langalaa'e. Maa inni naan taan ergaan sila langalaa'e. Dhakkee abbee taa'ee ergaa keetii maanu qaanessi ta'a nun salphisiniiti. Firri kunooti namoota gurguddaa jiraatu nun qaanessinii adaraa kennumaa dhimma torbee mala mattaasaa jedhaniiti sosob. Erga jettan immoo qeensa argeera. Fuula argeera. Akkaataa ishee hundumaa argeera. Ulaagaan jedhu hin guutti asumatti isin gidduutti ani taasaa jennaan. Maal taate mucaa manaati kunoo intala baabaluu miti. Intala baabaluu miti akkamitti akkas jettanuma sii taate jedhaniiti. Waqaban makiinaa qabu, mana qabu, kana qabu. Ilmi isaanii tokko Ameerikaadhaa tokko gama sana irra jedhanii taasaan. Sammuu rukutaniiti gammachiisan. Akkeedha. Isa jalqabaa kolfan dandeessi jedhe. Haa kofaltu jedhe. Laa ulaagaa isaati. Maaliif jennaan mana koo keessatti fuudha kan hin jibbeen mana namaa deemeen dubartii fuula hiitee teessu jibbeen. Gaafa ol ganan huruu buttoo gootee teesse. Kanaafiyyuu dubartii kokkofaltuu fuudhuu qaban kaayyoo goote. Kolfii jedhaniiti haasaa qoosaa fidan. Gaafa isheen kofaltu fuulli gaariidha. Miillis gaarii. Rifeensa qabdi. Ilkaantu ittiin jiru. Ilaa kun sookoof sorgoo qaba siniinii ka jiran. Maal goota reennaan isa lammaffaa jedhe. Isa lammaffaa. Na duukaa deemtu jedhe. Nannu anuma duukaa deemtu gaafa isin asuma taa'anuma duukaa deemtu dhaabadhaatiin ilaalaa duukaa kaatu. Gaafa deemtu dhaabbateeti akka jedheen anamma jaarsa muriin koo sokkeera. Anarra gurbaasa bareedaa dudduuba kee dhaabatu kana sii wayyuu jedheen dudduuba isaanii humtuun jiru. Warri kaan dhokatanii ilaalaa jiru. Asumaan akkuma naqqeedhaan galagaltee dudduuba laalte. Kuftee ta'e. Otuu kan kotaate dudduuba ni ilaaltu jedhe. Haati manaa koo ishee dudduuba laaltuun fuudhanii jedhe. Nama sibira harka qabati. Kan kee wajjin walitti baatan yeroo sadi jedhiin. Jedhi abbee. Eeyyuu namni ergaa nattaman. Inna lana sii dhufu salafaa si kaasuudha. Ereeyyi ameen jedhi abbee. Harka ofirra naannes inna manaa dhufu Yesuus jedhime. Jedhi dabali. Dhimma koo lafaa kaasa. Hojii koo lafaa kaasa. Dookimentii koo lafaa kaasa. Tajaajila koo lafaa kaasa. Aboodhaan dubbattee taasammoo dhiiga olichaan sii mallatteesseera.
innumti abbaan dhimmaa goote mana keetti waamtu sun dhimmi kee akka hiikamu murteessaadhaan jedhe man. Dafee dhufuu namaatti gammaddee turuu Yesuusitti hin gaddin. Dafee dhufuun namaa sababii yoo sii dabale malee dhimma kee hiiku. Turee dhufuu Yesuus garuu dhimma keef gaaffii keef deebii ta'a. Kanaaf isatti aman. Alaazaar shin du'e. Toomaas erga keedhe Yesuus gara mandara isaaniitti siqe. Gaafa mandara isaaniitti siqu Maartaan mana keessa teesseeti argite Yesuusin. Fagootti argite. Gaafa argitu gara Yesuusitti fiidde. Fiiddee dhaqxeeti yaa barsiisaa tuuta addana jiraatte Alaazaar hin du'u ture jetteetti haasofte ija gogaadhaan. Imimmaan hin qabu. Boo'ichi nama tokko tokko akkasii. Anamman jireenya koo keessatti asitti illee maaliif boo'ichi hin jiru namni waliin boo'u. Namni tokko tokko ija gogaa bo'a. Kana shaarbii kana sirra kaayina dhalaa sirra kaayit warra kan duuka jet yoo jesaa laalte immoo fayyaa akka ganama dhufetti jira. Maartaan akka isheen itti Yesuusitti mudhatte akkas fakkaata. Otuu tasiraatte hin du'u ture jettee tuttaasoftee guyyaa dhumaatti yoo natti amante Alaazaar inni du'e du'aan kaanaan kana beeka akka inni guyyaa dhumaatti du'aa ka'u isa beeka. Guyyaa du'aa ka'u isa dhumaa sanatti innan jechaa jiru amma waa'ee narraa namaaf hin galu yeroo baay'ee. Waa'ee sammaa yoo tittiraajja waa'ee isa bara dhufuu yaaddaa namni. Waa'ee guyyaa irraa yoo tittiraajja waa'ee guyyaa dhufuu yaaddaa. Maal ko guyyaa buru akkan akkas ta'u beeka. Bara dhufu akkan akkas ta'u beeka. Jettee dubbiitti dubbatte. Dubbii ergatti dubbatte booda Yesuus yoo natti amante ulfina koo hin argita jedheeti Maartaatti dubbii dubbateet Maartaan ol deebite. Yesuus achuma ture. Lafuma jiru. Manatti galtee dhattee Maariyaamitti dubbii kana himte yaa Maariyaam Yesuus kunoo naannoo kana dhufee jira min argine tennan Maariyaam isheen amantiidhaan jireenyi ishee ol ka'e fiiddee dhatte gara Yesuus. Gaafa dhattu isheen akkuma fiiddee dhatteen haasaan jalqabne hin jilbeenfatte. Fuula isaatti kufte. Imimmaan hin jalqabde kadhata ishee. Akka Alaazaar hin jaallattu beeka. Akka isa barbaaddu beeka. Tuuta jiraatte inni hin du'u ture jettee gaafa boosu warri manaa Maariyaamin boosisaa jiran immoo ishee duukaa lafa awwaalchaatti boo'uudha qaartanii duukaa gadi fiigan. Gaafa dhaqan isaan achumatti boo'icha jalqaban. Boo'icha jalqaban. Sun hin boo'a kun hin boo'a Maariyaamin boos Yesuusin garaa turaafame. Laphee turaafameef. Akkaataan isheen itti Yesuusitti dhiyaatte laphee Yesuus rukuteef. Akkaataan isheen itti kadhatte Yesuusin laphee raaseef. Yesuus akkeedhen manatti wajjin gallan jenne eessatti awwaaltan jedhen. Dhaggeeffadhaa. Eessatti awwaaltan? Eessatti geessan? Gaafa garaa qulqulluu Waaqayyoon kadhattu taayimii isii qabuu dhiisee lafa gaaffii kee lafa rakkoo kee si gaafata. Lafa gaaffii isheeti iddoo dhiphina isheeti gaafateef. Eessannaan fuutee dhatte. Dachaanii dhaqan duukaa. Gaafa dhaqan dhagaan Alaazaar irra jiru dhagaa guddaan. Dhagaa humni nama tokkootu hin taane humni namootaatti galagalcheedha. Dhagaa humni nama baay'ee irra kaa'edha. Waan baay'eetu itti jigee ta'a. Achi keessaa ba'anii awwaachuun hin cima. Quba kee ol kaasi dafi. Ogaadii nama Gilaariyaas. Suuta dheen dubbadhe ergaan kun iddoo ammaatii kaatee ba'uun hin cima siin jechaa jiru isa sirra galagale sirraa kaaseen si kaase Yesuus. Hin jenne amen. Iyya amen jedhee.